Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa Jimaataa fi Sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7, galgala immoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala immoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti, akkasumas meetir baandii 25 kiloheerzii 11,000 fi 800 fi 10 irratti Jimaataa fi Dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Hadda guyyaan Jimaata gurraan dhala 10 bara 2017 ashamaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'aa namni waa horattan cufti isinii badhaadha. Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinna bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqonooleti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa qeerroon barattoonni Oromoo fi uummanni Oromoo bal'aan cufa golee Oromiyaa keessatti taasisaa turanii fi jiraniin kan dhiphoo keessa seene mootummaan wayyaanee waan qabee gadi dhiisu dhabuun ilmaan Oromoo guutummaa biyyattii keessatti hidhee dararaa ture keessaa muraasa gadi dhiisee leenjii haaromsaa kenninee fi gadi dhiifne jechuun olola afaan faajjii uummata keessa facaasaa, hedduu isaanii ammoo adamsee hidhaa jira. Kanarratti kan fuulleffate barruun mata dureen isaa 10,000 hiine jedhanii 30,000 gadi dhiifne jechuun maal jechuudha jedhu oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo haala naannoo godina Arsii irratti kan fuulleffate gaaffii fi deebii manguddoo Oromoo obbo Morkii Dheekkamaa waliin taasisne kutaa jalqabaa isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jedha. Oduudhaaf jaal firaa ol jaalataa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu isiniif dhiyeessa ani Firaa ol jaalataati. Godina Arsii onoota adda addaa keessatti warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa itti fufeem. Odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka hubachiisutti godina Arsii onoota garaa garaa keessatti dabballoonni wayyaanee fi milishoonni sirnichaa gandeen irra naanna'uudhaan maqaa misoomaatiin jiraattota hiraarsuu irratti argamu. Ergamtoonni diinaa kunneen maanguddoota umriin waggaa 60 olii odoo hin hafne halkaniin qe'eerraa fuudhanii gaarreen qochiisaa fi ololaan dhamaasuurraa uummanni diddaasaa agarsiisaa jira jedhu maddeen. Haala kanaan ona suudee ganda ashmiraa keessatti jiraattonni lukkeelee fi humnoota hidhattootaa wayyaanitiin erga dirqamaa walitti qabamanii booda wayita dabballoonni diinaa maqaa misoomaatiin itti ololuuf dhama'anitti gaaffilee mirgaa kaasuudhaan fincila kaasan. Kan isin halkaniin manara naannoftanii nu guurtaniif misoomaaf guddina keenyaaf odoo hin taane lafa qotaa kan jedhuun akka nuti dhimma qabsoo keenyaatti hin fuulleffanne nu taasisuuf waan ta'eef hin fudhannu jechuudhaan akeeka diinaa fashalsuun gara manneen isaaniitti deebi'uu gabaasni arganne ni addeessa. Guutummaa Impaayera Itoophiyaa keessatti qaaloominni jireenyaa hammaachuurraa jiraattonni wayyaaneedhaan wanneen bu'uuraa jireenyaaf isaan barbaachisan kanneen akka zeetaa dhoowwatamanii hiraaraa jiru. Mootummaan gita bittuun humnaan aangoo biyyattii dhuunfatee jiru wayyaanee TPLF ajjeechaa hidhaa fi gidiraa dhala namaa fi malle ummatoota biyyattii addattammoo uummata Oromoo irratti raawwataa jirutti dabalee lammiilee imaammata dabaa diriirseen qaaloomina jireenyaatiin hiraasuu irratti akka argamu maddeen gabaasanii jiru. Keessumaa bakka fincilli xumura gabrummaa adda durummaadhaan sirnicha irratti finiinaa jiru Oromiyaa keessatti lammiileen gatiin midhaan nyaataa akkaan ol ka'urraa bakka hedduutti ammoo innumtuu dhabamuurraa rakkoof affeeramanii jiru. Yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa hunda keessatti zayita nyaataa argatuun akkaan rakkisaa ta'eeraa ka jedhu oduun saabaa'uu dhaqqabe
mootummaan wayyaanee ta'e jedhee zayita nyaataa ummataaf dhiyeessuu dhabuurraa rakkinichi mudatu hubachiisama. Bakkoota muraasatti ammoo uummanni zayita abbaa liitira 3 tokkicha hanga qarshii 160 bituuf dirqamus maddeen dabaluudhaan ibsu. Kana malees meeshaalee fi wantoonni bu'uuraa jireenyaa lammiileef barbaachisan danqaa fi shira mootummaan wayyaanee ta'e jedhee uumeen dhabamuu fi bakkoota hedduutti ammoo gatiin isaanii humna uummanni ittiin bituu danda'uun ol taasifamurraa lammiileen rakkoof saaxilamaa jiru. Mootummaan wayyaanee imaammata hamaa diriirseen gama tokkoon lammiilee miiliyoonotaan herregaman beelaa fi hoongeedhaan lafarraa duguugaa gama kaaniin ammoo warreenuma galii xiqqoo argataniin jiruu harkaa gara afaanii gaggeessaniyyuu rakkoo jireenyaatiin harka kennachiisee sirna isaa jala hiriirsuudhaaf ta'e jedhee qaaloomina jireenyaa hammeessaa fi tajaajiloota adda addaa uummata waakkataa jiraa jedhu hayyoonni fi xiinxaltoonni diinagdee dhimmicha hordofan. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaan raawwatee jira qophiilee hafan hordofaa. kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabe ammallee itti fufee jira. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa qeerroon barattoonni Oromoo fi uummanni Oromoo bal'aan cufa golee Oromiyaa keessatti taasisaa turanii fi jiraniin kan dhiphoo keessa seene mootummaan wayyaanee waan qabee gadi dhiisu dhabuun ilmaan Oromoo guutummaa biyyattii keessatti hidhee dararaa ture keessaa muraasa gadi dhiisee leenjii haaromsaa kenninee fi gadi dhiifne jechuun olola afaan faajjii uummata keessa facaasaa hedduu isaanii ammoo adamsee hidhaa jira. Kana irratti kan fuulleffate barruun mata dureen isaa 10,000 hiine jedhanii 30 gadi dhiifne jechuun maal jechuudha jedhu ta'a itti dhiyaadha. kuma 10 qofa hiine jechaa turanii 30 gadi dhiifne maal jechuudha. Wayyaaneen ilmaan Oromoo nagaa manneen barnootaa bakka hojii fi iddoolee garaagaraatii dharaa yakkitee hidhaa dararaa fi ajjeesaa turuu fi jiraachuun ni beekama. Ilmaan Oromoo daandii mana isaaniitii fi bakka hojiitii agaazii fi hidhattoota sirnichaatiin butamanii hidhaman kunniin akka 100,000 lakkaa'amanis gabaafamaa ture gabaafamaas jira. Kanneen ajjeefamanii fi bakka buuteen isaanii dhabames akkasuma manni yoo lakkaa'ee fixe malee hanga hin qabani. Ilmaan Oromoo hidhaman kunniin ammoo akka seerri sirnichaa fakkeessi beesuun jedhuttillee seeratti hin dhiyaanne. Hundi isaaniituu mooraa leenjii waraanatti dhaanamaa fi xiqqeeffamaa guraaraman. Mooraa leenjii waraanaa Xollaay, Sanqallee, Hursoo fi Kaffa fakkaatan keessatti dararamaa turan dararamaas jiru. Dhugaan waggoottan 25 darbaniif keessumaa waggaa 2 darbanii as impaayera Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru kan biraa kan wayyaaneen hololaa jirtu ammoo kan biraati. Akkuma re'een gamana furguggeen gamas jedhamu san kan ummattoonni biyyattii keessumaa ummanni Oromoo itti jiruu fi wayyaaneen hololtu walii faalladha. Ummanni Oromoo qabsoo walirraa hin citin fincila xumura gabrummaarra jiraachuun ifaadha. Wayyaaneen garuu kana dhoksuuf sobaa holola fakkeessii hololaa oolti dhugaa dhoksitee akka waan nagaa fi tasgabbiin bu'eetti odeeffachuuf yaalti. Dhugaan jiru garuu dhokachuu hin dandeenye. Har'a haalli impaayera Itoophiyaa keessa jiru kan duriin adda. Keessumaa erga qabsoon uummata Oromoo fincilli xumura gabrummaa finiinee itti fufee asii haalli biyya kana keessa jiru sadarkaa wayyaaneen itti jirtu hundeerraa jijjiiramaa jira. Waggoonni 2 darban ammoo kan addaati. Baroonni 2 asaanan baroota qabsoon Oromoo impaayera Itoophiyaa bira darbee guutummaa addunyaatti fee mul'ateedha. Bara dhugaan Oromoo eenyufuu ifa itti ta'eedha. Gaafiin Oromoo gaafii haqaa, gaafii sirrii fi gaafii deebii maluuf argachuu qabu ta'uunis bara caalatti itti mirkanaa'eedha. Walumaa galatti waggoonni 2 kun qabsoon Oromoo fincilli xumura gabrummaa bara faashistummaa wayyaanee addunyaaf itti saaxileedha. Wayyaaneen har'a qabsoo Oromootiin dhiphattee baaragaa jirti. Uummanni Oromoo kan qabsaa'aa jiruuf mirga saba biraa dhiibuuf haqa namaa qabeenya saba biraa barbaadee yookaan biyyaa fi daangaa saboota biraa weeraruufi miti. Mirga saba biraa dhiibuun aadaa isaatii miti. Oromoon saba dhugaa, nagaa, bilisummaa jaalatuudha. Saba yoo ollaan nagaa hin qabne
mana kiyya yookaan qe'ee kiyyas nagaan hin jiru jedhee amanuudha. Nagaafis iddoo olaanaa saba kennuudha. Oromoon ummata mirga namaaf iddoo ulfaataa qabuudhas. Kanarraa ka'uun Oromoon haqa isaa mirga abbaa biyyummaa isaaf falmachaa ture, falmachaas jira malee akka wayyaaneen jettu ummata goolessaa miti. Dhugaa Oromoon qabsaa'uuf kan ammoo saboonni ollaa isaa jiranis ta'ee biyyoonni ollaa impaayera Itoophiyaa jiran martuu ni beeku. Bakka dhugaan kun jirutti wayyaaneen maaliyyuu hololtu dhiibba fi dhiittaa kamuu gaggeessitus qabsoon Oromoo roga kamiinuu qabsoo haqaa, qabsoo mirga ofiif murteeffachuu waan ta'eef xumurri isaa milkiidha. Fakkeenyummaan isaas saboota cunqursaa sirna wayyaanee jala jiran maraafuu akkuma ta'aa turee fi jiru bilisummaan isaas bilisummaa saboota ollaa isaa jiranii akka ta'u shakkiin hin jiru. Fincilli xumura gabrummaa uummanni Oromoo gaggeessaa turee fi jiru uummata Sidaamaaf, Koonsoof, Amaaraa fi saboota biroofillee fakkeenya guddaa ta'ee jira. Saboonni kun caalatti akka wayyaanee irratti gaafii mirgaa fincila gaggeessan taasisee jira, onnachiisees jira. Kana birattis qabsoon hidhannoo uummanni Oromoo dhugaa isaa deeffachuuf karaa dhaaba isaa ABO'n finiinsaa jiru akkasuma qabsoo haqaa ta'uu kan hubatan dhaaboleen bilisummaa saboota akka Sidaamaa, Ogaadeen, Benishaangul Gumzii fi Gaambellaaf qabsaa'an kunoo tumsa qabsoo ABO waliin ijaarratanii qabsoo hidhannoo finiinsaa jiru. Kun injifannoodha. Wayyaaneef garuu dhukkuba. Oromoon kaleessa har'as qabsoo bilisummaarra jira. Qabsoon isaa ammoo akkuma mul'achaa jiru firii naqachaa daran finiinaa diina raasaa jira. Amma bilisa ba'uttis qabsoo roga maraa gaggeessurraa duubatti waan jedhu miti. Humni duubatti isa deebisus hin jiru. Hololli, hidhaa, ajjeechaan wayyaanes kanan naabu. Wayyaaneen namoota nagaa kumoota hedduun lakkaa'aman kan karaarraa hartee mooraa leenjii waraana ishiitti naqxee hiitee dararaa turte tibba kana leenjisee heebbisiiseen jira jettee karaa TV fi reediyoo ishii hololaa turte. Baay'ee nama ajaa'iba. Calqaba jarri kun maal leenji'ani? Waraana ta'ammoo maali? Kan mooraa leenjii waraanatti leenji'u waan waraana ta'eefi. Inni biraan gaafiin ijoon wayyaaneen asiin dura hidhe jettee kan himataa turte nama 11,000 hin caalu. Amma immoo kan leenjisee gadi dhiise jettee karaa TV ishii nutti argisiisaa jirtu yoo xiqqaate marsaa sadiin yoo namni 30,000 ol ta'u tiishartii yookaan qomee ayiddaggamem jedhu uffatee gadi dhiifamuudha. Gaafiin asirratti ka'uu qabu kaa namni 11,000 qofti hidhame jedhamee sobamaa bahee 35,000 ol eessaa dhufeetii kame kan jedhuudha. Eessaa dhufee namni 20,000 ol gaafa gadi dhiisii itti dabalame. Isa kanaaf wayyaaneen deebii hin kennine, kennuus hin barbaaddu. Nus irraa hin eegnu. Maaliif jennaan wayyaaneen sobduudha. Deebiin isaa dhugaan jiru wayyaaneen namoota 11,000tti qanan qabee hidhe jettee haa haltu yookaan haa kijibdu malee durumaanuu akkuma miidiyaaleen adda addaa fi dhaabonni mirgoota namoomaaf falman himaa turanii fi jiran kan wayyaaneen ajjeefaman kumootan lakkaa'amu. Kan yakka malee haramanii kaampii waraanatti dararamaa jiran 100,000 oli. Isaan keessaa kan murtaa'ee gadi dhiisaa jirti. Ammalleen kan hin hiikamin ilmaan Oromoo kumoota hedduun lakkaa'amu. Dhugaa kan ammoo kanneen ijaan argan ragaa bahaa jiru. Kanarraa ka'uun kan wayyaaneen barsiisee ayiddaggamem yookaan immoo ittiin dabalamu jedhan jettee argisiistu hololaafi. Kan hundaa'uu hiiken jira jettee humnaan tiishartii yookaan qomee itti uwwiftee hin dabalamuu itti barreessitee nutti argisiisaa jirtus dubbii dharaati. Holollii fi sobni akkanaa ammoo murni tun ammam akka murna sobaan guutamte ta'uu ishii mul'isuu malee hiikoo biraa hin qabu. Maaliif jennaan uummanni Oromoos ta'ee saboonni biroon sichi qabsootti jiru malee akka wayyaaneen odeessitu kanatti ayiddaggamem yookaan ittiin deebinuurra hin jirani. Warri tiishartiin sobaa kun humnaan itti uwwifames kanuma dhugoomsaa jiru. Gaafiin uummanni Oromoos ta'ee saboonni biroon gaafachaa turanii fi jiran maaltu furame? Wayyaaneen maal gaafatamtees maal deebii kennite? Namni mirga isaaf qabsaa'u ayiddaggamem yookaan irran deebinu jedhee gaafataa jennee yoo gaafanne dubbiin kun dubbii dharaati. Kan uummanni Oromoo gaafatee fi gaafataa jiru hiree ofiin murteeffachuudha. Deebiin wayyaanee ammoo dhukaasanii ajjeesuu, hidhanii dararuu fi saamuu ture. Ammas
isumatu itti fufee jira. Haala kana keessatti maaltu galma ga'eet ummanni mirga isaaf qabsaa'u ayiddaggamem yookaan ittiin deebinu jedha. Kun oduu fakkaatuu miti, hin jennes hin jedhamusi. Wayyaaniin of sobaa jirti. Oromoos ta'ee saboonni biroo saamamaa, ajjeefamaa, hidhamaa fi dararamaa akkasumas biyyaa godaansifamaa ittiin deebinu fincila dhiifnee gabrummaa tole jennee fudhannee hin jedhaniis hin beekanii. Amma gabroonfataan akka wayyaanee jiruttis qabsoon itti fufa, kan ta'aa jiruu fi mul'achaa jirus kanuma. Kanaafuu hololli wayyaanee holola fudhatamaa hin qabneedha, holola fakkeessiti. Dhugaa kana hubachuudhaan iddoo jirrutti qabsoo keenya fincila xumura gabrummaa haa jabeeffannu. Dinarraa of ittisuun saba ofii ittisuun kennaa uumamaati, dirqama lammummaatis jenna. Gerar naan jedhu ijoollee gerar naan jedhu jongeera maal qabanga teessaa koo muddaa qabanga takkan takkatu maqaa ijoollee takka dhiibamaa subboo takka nama deebisaangaan akka michirraa funyoo takka michirraa funyoo akka michirraa funyoo. Hidhameeti ijoollee baddaa argeeti ijoollee baddaa hidhuuti ijoollee baddaa baalee ijoollee baddaa wallaggan. Maal mana caalamani ijoollee kamaan irraa mul'atu yoo ashaan dhiige malee. Maal nama caalamani nama akkaasaa tuffatu yoo abbaan dhiise malee yoo abbaan dhiise malee yoo abbaan dhiise malee. Gogee abararee keemmoo tolee namararee naajirree sararimee yaashoolee dabalimee. Boqqolloon birraa dhufa kaaya ijoollee boqqolloon birraa dhufa baaduun arfaasaa dhufa teessaa abbaa kootii fuudhee walitti nyaadhee laalaan. Humni galma dhuma kaaya ijoollee qalbiin galgala dhufa teessaa abbaa kootii fuudhee walitti baadhee laalakaas walitti baadhee laalaa walitti baadhee laalaa. Kaleessa naladhe kaaya ijoollee kaleessa noo dhaladhe tarraan ooniitii fuudhee subboo ta'uu kootiin. Yokkuma garaa kooya ijoollee kan hormattiin madduut namni soonan gaafatu taadaa abbuu kooti kaatu ummoo ta'uu kooti ummoo ta'uu kooti. Gogaa sangaa doolee jissa maroo abbaan dhadhaa goonee garaa madaa goonee jirra garoo. Tutuun tiksee obaasu yoo aannan nufuu didee yoo jaabbiin buluu didee xuriin marga taafuun. Muutuun qotee haramuu ijoollee yoomiin nufuu didee yoo beellis baduu didee xuriin maasii taafu kaa xuriin maasii taafu. Simbirroo goodaa makoo laaftoo garaarraa kaatee sagamanarra keessoo yaadamsitti komokoo akkan argee sigiisee osoo qabee si jirtee yaada garaanan keessoo. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo tokko lama jennee qophii keenya xumuraa irra geenya jirra. Innis haala naannoo godina Arsii irratti kan fuulleffate gaaffii fi deebii manguddoo Oromoo obbo Morkii Dheekkamaa waliin taasifne akka itti aanutti simbiraan geenya nu faana bu'a. Obbo Morkii Dheekkamaa duraan dursee gaaffii deebii kana taasisuudhaaf argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin hedduun isin galateeffadha. Anillee hedduu isin galateeffadha. Obbo Morkii tanaan dura yaada sagalee bilisummaa Oromoo irratti laattaniin haalli Oromiyaa keessa jiru addatti immoo haalli godina Arsii bakkoota adda addaa keessa jiru kan wayyaanidhaan raawwatamu maal akka fakkaatu nu ibsitanii turtani. Haalli wayita ammaa kana jiru maal fakkaatame dhaggeeffattoota keenyaaf waan ibsitan qabdu? Eeyyeen hin qabna.
haalli amma Oromiyaa keessatti jiru haaluma hocuuccaa dhiibbaa afaan qawweetiin uummata ukkaamsanii bituu santutti fufee jira. Uummata seenna hidhaa ajjeechaanis ukkaamsanii fi dhabamsiisuun halkan sa'aatii jalaa dhufanii iddoo hirribaa fi dhabuu qofa amma yeroo ammaa akka jiru qeerroo bilisummaa Oromoo jedhanii gantoota keenya nyaapa keenya sanniin itti bitanii eenyuufa fayyadu maqaa isaanii gubatanii ammallee ukkaamsuun hidhuun akkasuma itti fufaa jira. Ajjeesuun akkasuma tariitti gosaaf gosa walitti oofuun sabaa fi gosa walitti oofuun gosaaf gosa walitti oofuun itti fayyadamanii umurii bulchiisa ofii dheereffachuuf gosaaf gosa illee talanii walitti oofuun kun hin jira qaqqamallee akkuma itti fufetti jira. Booranaa fi Gujii akka fakkeenyaatti walitti oofuuf yaalanii uummanni didii harkatti beekkatee dide dhimma wal lolluuf hin qabnu jira. Akkasumallee Sidaama dhaqanii Sidaamaa fi Arsii naannoo Hawaasaa magaalaa Hawaasaa san walitti oofuuf dhaqanii sunniin illee beekkatanii uummanni wanti wal lolluuf dhimma wal lolluuf hin qabnu nuti Oromoodha. Oromoo waliin bulle malee waliin lollu yaadii beekkatanii harkatti didanii. Amma naannoo Booranaa keessa seenanii Booranaa fi Somaaliyaa keessa seenanii uummata waraana ofiisitti naqanii uummata fixuutti jiran amma. Yeroo ammaa kan jiru kana akkuma itti fufetti jira bujuun jirtee kun akkanatti uummata keenya walii ooftee wal fichisiisaa jirti. Obbo Morkii isin manguddoo biyyaati. Akka manguddoo biyyaatti ammoo rakkooleen adda addaa wata uumaman karaa adda addaatiin kan dursanii uummata gorsuu haa ta'u rakkoo jiru sana irra aanuudhaa fi fala jiru furuudhaaf tattaafatan keessaa manguddoonni adda durummaadhaan eeramu. Gama kanaan akka manguddoo biyyaatti wanni tattaafatame ni jira wanni gama kanaan hojjetame yoo jiraate maalinin? Hin jira. Uummanni Oromoo kaleessa diina ofii akkaataa ofirraa waa dhoowwatuun qaba. Akkaataa ofirraa fonqolchee ofirraa dhoowwee ofirraa deebisuun qaba. Gaachana qaba. Gaachana ofiisaan walii galtee tokkummaa uummate walii caqasee walii dhaga'ee beekaa ofii waliitti dhaga'ee hayyuu ofii waliitti wal dhaga'ee wal kabajee walii caqasee cinaa tokko dhaabbatee fala kan walitti qaba. Fala qabanii aadaan fala aadaatu jira. Fala aadaa sanitti ba'anii dubartiinis baate abbootiinis ba'anii akkasuma qeerroonnillee ba'anii falanii diina ofirraa deebisaniis diinni nama dadhabu falfalaan seente wannooleen gaafa duraatu homaa waraanaan hin seenne kan jettu waraanaan hin seenne falfalaan seente. Falfala san buqqee isiitti akka deebu akka gaachanni isii jalaa cabee jira gaachanni isii amma kana kana cabee jira gaachanni nuuf deebi'ee jira. Kana latti ammoo nuti ammoo oduu walii gallee fala jedhamu amma fala kana hoo jenne keessa turrallee deemnillee sagalee kana waan dhageessuuf dursitee fayyadamtu waan ta'eef kana ammoo akka iccitiitti hooggantoota waliin ammoo waan raawwatu ta'afu. Kana jira akkaataa ittiin fayyadamu jira akkaataa ittiin diina cabsantu jira akkaataa ittiin diina mootantu jira tokkummaa barbaachisa kana hundaafu tokkummaa walii dhaga'u wal kabajuu walii caqasu kana nu barbaachisa uummata keenya amma yeroo amma uummanni keenya akka wannoleen dadhabdee jirti bututte namni bisaan fudhate hoomacha qaqqabata fayyadisanii hoomachuma qaqqabataa jirti amma akka uummanni illee itti bulaan jirti agatte amma wanti nu jechuu qabu akka biyya Aljeeriyaa amma yeroo kana kaka'ee fiigicharratti jiru qeerroo barattootaati qeerroo bilisummaati qeerroo akkuma qeerroo of kee kana uduu akka biyya Aljeeriyaa qotee bulaan daldalaan hojjetaan mootummaa barsiisaan kamiyyuu namoonni hundinuu oduu akka biyya Aljeeriyaa kunniin laddaa dhaabatee bilisummaan keenya guyyaa tokko fala jennu kana falataa hin beekan hundinuu namaatu iddoo ofiisitti aadaa ittiin buluun beekanii fala kana falataa diina of jalaa cabsaa deemne kaleessa akkasumaan diina cabsaa abbootiin keenya fala kana jechuuf diinni keenya waan dhaga'uuf iddoo jirrutti hooggantoota waliin waan falachoo malu laallee falataa akkasiin diina cabsaatti deemna jira. Ayyo Obbo Morkii amma dhaamsa ammuma haasaa taasisaa turtan keessatti abbootiin keenya akkaataatti diina cabsaa ofirraa ittisaa turantu jira ka jedhu naa tuqtanii jirtu isin immoo abbaan keessan lola irratti hirmaatee seenaa qabaa uummata naannoo sanaatiin waan ittiin beekamu yookaan waan uummanni ittiin beekutu jira ka jedhu dhageenya mee isa sanarraa nu yaadachiisa dhaggeeffattoota keenya. Abbaan keenya warri naannoo keenyatti warri jira ollaa keenya warri suniin warri abbaa duudhaa jedhani warri keenya amma warri abbaa uttumaati. Abbaa uttumaati iddoo
duula abbaanii eddoo duula abbaan sanitti warri keenya edduuchuu abuusaa warri kun taa'ee faateessaa warra sadiitu jira warri sadiin kun taa'anii faateessa warri kun jecha warra uummanni illee jala caqasu warra rabbi illee jala caqasu namoonni kunniin taa'anii faateessanii waa kadhatanii uchuu abuufatanii waa kadhatanii bariisaa qabattee qabanii diina injifatanii galan diina injifataa moosaa cabsaa diina ofii of jalaa cabsaa karaaranii akkasii moosaa galan nama seenaa akkasii qabu abbaan keenya nama seenaa akkasii maali gaafa isaan amma beekamaa abbaan beekamaa warri wayii amma uluu geellaa jedhani warra uluu geellaa adda fardaan malee warri ammoo beekamaa guyyaa bayeeti warra kaleessa fitan kan adhallee awwaala irratti dhaqee achi fita akkasiin seenaa akkasii qaba ka uluu geelli ka ilmaan dheekki jedhani akkasiin maqaa akkasii kana warra qabu ittiin faatimani naannoo keenyatti abbaa keenya. Egaa lola sanarratti isaan qofadha kan galee yookaan namoonni hedduunis miidhamanis isaan irra aananii galanii kanaanis ni beekamu uummata biratti isinillee uummata biratti hawaasa sana biratti dhageettii qabaachuurraa uummata sana tokkummaa uummatichaa jabeessuu rakkoo hawaasa keessa jiru akka hawaasni ofii isaatii wal gargaaree aadaa sirna duudhaa qabuun akka furatuuf akka wal jabeeffatu akka wal mararfatu gochuu keessatti aadaadhuma abbootii akaakilee sana hordoftanii waan uummannis akka sana hordoftaastanii fi isa jedhu jira mee kanarraa maal nu yaadachiisu? Akkaataa ittiin diina mo'atanii ibsee jira amma ibsuu. Tuquun barbaanne akkaataa sila akkanatti diina mo'atanii akkanatti gaafsan akkanatti lollee bitaan dhukaasnee mirgaan dhukaasnee yookaan waraannee sana doon ta'ani. Ummanni Oromoo akkaataatti irree isaa tokkummaa jabeeffachuu irratti haa ta'u ummanni wal mararfachuu irratti ummanni wal cinaa dhaabbachuu irratti warra immoo diina jala yookaan immoo warra alagaa farra jala deeme immoo iyyuu gorfachuu qajeelfachuu kadide immoo iyyuu qunxuuxanii karaa itti isa deebisuu irratti akka manguddoo biyyaatti akkam ture maal irraa baranna isaa abbootii keenya kaleessaa sanarraa isin manguddoo keenya maal irraa barachuu qaba dhaloonni ammaa kuni isa jedhu sanan akeekuu barbaade kallattiidhaan tooftaa fi sirna sana miti kanan barbaade. Gaarii kaleessaa uummanni keenya warra diinatti loluu baruu didellee warra lolaa dhaqee dhiyeessite hawwatiin uummanatti bishaan hin kennituuf midhaan hin kennituuf hawwatiin maanu hawwatiin maan hin nyaachiftu warra didanii ta'e oolasa oola jedhaniin oola maqaan isaa oola yookaan urkub yeroo maroo urkuu inni urkummaan bahu namni diina bahee diina cabse ammoo maal inni ennaa maroo inni qondaala gaafuu cabsaa galaa gaafuu moona gaafuu boocaa gala qondaala inni gaafuu amma namoonni hundinuu akkasitti gaafuu oolanaan jedhan galee raaffatanii akkasitti deeman tokkummaa isaanii jala hiriiranii warra diina cabsu kanatti achitti hirmaatanii saalfatanii achitti warri hiriiranillee jiru warri qonnee hiriiranillee jiru akkasitti saalfatanii faana hiriiru nuti uummanni Oromoo kallachi qabsoo Oromoo bilisummaa Oromoo kallacha hangafa jechuudha. Warri hangafa hin badde jaane warri hangafa tole ammoo ilma tole jaane warri ganama hangafni isaa tole. Jaalatullee jibbituun hangafni uummata Oromoo kallachi qabsoo Oromooti. Kallachi qabsoo Oromoo adda bilisummaa uummata Oromooti. Warra nyaate kaleessa nyaattee diina gara gajjatte kan battuufte sun nama battaa'e maal go'anii kaaroo jedhan kaaroo itti facaasan yoo of deettee galala deebite yookaan daadhii damma naqanii daadhii itti facaasanii hin battuuftee battee irraa miican akkasiin hin battuufte. Warra ammoo guyyaa keessa badee hoo akkuma isa hin battuuftee sunniin illee hin battuufte tanuun geessise tun kaleessa nyaapha galte oduu asiin akka fadaa hojjetu diinatti galchise nyaapha hin geenne sun. Nyaapha hin geenne illee akka uummanni musliimaa jedhu balballi toobaa haga guyyaa qiyaamaa ta'e hin cufamu akkuma jedhamu sani. Amma nuti illee haga guyyaa bilisummaan dhuftuuti wanti jennu hin jiru. Amma nu as teeqamee jaani battummaa ofii battaa'ee ofii beekatanii yoo amma argee jaani balballi bana amma. Haga guyyaa ammoo bilisummaati wanti isaan eenyuuf hin jiru. Gaafa bilisoomee uummanni keenya addaan baafatee beekee jira, hubatee jira. Eenyutu dhugaaf naaf fi baheera. Eenyutu dhugaaf naaf falmaara uummanni beekee jira. Dasuu jijjiirataan waa keessa deemanii uummanni hin fudhatu borullee addallee fudhatu. Kanaaf warra amma yoo waanuu ganamaanuu uf beekee yoo deebi'an san gaafa isaa as deebi'anii jaan manguddoo irratti mari'anneef
haga isaan yakki isaanii ga'u irraa finna deebi'aa balbala toobaa banaa toobadhaa ofirraa dachaa hin hirmooftanii hin baratoftanii jedhan namoota saniif. dhaggeeffattoota keenya gaaffii fi deebiin obbo Morkii Dheekkamaa waliin taasisne kana qofaan hin goolabamne itti fufa isaa kan ta'e kutaa lammaffaa fi xumuraa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.